Sena. Dhiyaadhaa mee yooyyaa kanaaf dhiyaadhaa mee yoo jiraattan sagaleen dhaga'ama. Sagaleen dhaga'ama. Sagalee yoo dhaga'ame takka. Okay, takka. Takka tuqa. Dubbiin deemteetuma alaabaa dhuftee. Kanaaf beektaa namni Oromoo waa hubachuu danda'u qaba. Deeggartoonni PP alaabaa Oromoo gubuun kaayyoon isaanii maali kan jedhu laaluutu barbaachisa. Kanaaf dhiyaadhaa. Mee namni jiru sagaleen dhaga'ama. Sagaleen dhaga'ama. Okay. Dimsi isammaan. Sagaleen koo jira. Okay, maammi yeroo har'a mana kana keessaa ba'uun taa'een teessan. Kanaaf dhiyaadhaa. Beektaa wanni guddaan har'a siigaltee jireenya uummata Oromootti waan dhufe. Dubbiin alaabaa jechuun eenyummaan Oromoo boduu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waan siigaltee fooyyee miti. Dhimmi alaabaa gubamuu. Alaabaa tana gubuun kaayyoon alaabaa gubuu maali jennee Oromoon siigaltee waa madaaluu danda'u qabdi. Abdallaa bakka nagaan dhufte. Kanaaf namni keenya beektaa caluma jennee giri jennee fiiguun hin barbaachisu. Sababa alaabaa tanaatiinis waa balleessuun hin barbaachisu. Amma fakkeenyaaf namni alaabaa gube san warra Jimmaati. Sababa siigaltee nama tortoraa nama siigaltee diina Oromoo kan gubbaan isaa Oromoo fakkaatu ka keessisaa haa jenereeshiniin isaa nafxanyaa kanaa jecha warra Jimmaatu kun hin barbaachisu. Kana siigaltee dhalli Oromoo hundinuu beekuun barbaachisa. Ammoo kaayyoon alaabaa Oromoo tana gubuu maali? Namni Oromoo beektaa namni keenya kun waa addaan baafachuu lallaala waa addaan baafachuu. Kanaaf kaayyoon har'a alaabaa Oromoo gabbaanii gubaniif deeggartoonni bilisiginnaa dubbiin isaan duuba jirtu baagiraawundiin isaanii maali? Waa hedduu siigaltee namni keenya qaqqabee laaluutu barbaachisa. Guyyaa lamaa fi guyyaa sadiif alaabaa guban jenneetuma sooshaal miidiyaa kanarraa gir jechuun hin barbaachisu. Eega namichi kun siigaltee sagantaan inni qabuu fi kaayyoo inni qabu siigaltee namni siigaltee alaabaa Oromoo gubuu akka siigaltee gootota Oromoo kan Oromoo wajja kaleessa wareegama san warra gube gootota san guban jechuudha. Gootonni Oromoo dhalli Oromoo alaabaa tanaa jecha hedduu siigaltee wareegame. Hedduu ajjeefame. Hedduun mana hidhaa keessatti laamshawe. Alaabaa tana tuquun
Oromoo miliyoona 60 balleessuu jechuudha. Kanaaf akkasitti fudhachuun barbaachisaa. Ammoo namni keenya maal godhuu qaba? Wanni siigaltee Oromoon godhuu qabdullee as gubbattillee dubbachuun hin barbaachisu. Ammoo ergamni siigaltee alaabaa Oromoo, alaabaa siigaltee mallattoo saba kanaa, mallattoo miliyoona 60 wanni gubuun barbaachiseef, wanni siigaltee gubanii sooshaal miidiyaa irra baasuun barbaachiseef sagantaan isaa maali jennee addaan hubachuutu barbaachisa. Kun siigaltee diinummaa guddaa. Diinummaa guddaa. Alaabaa Oromoo tana gubuun maddi isii bilisiginna, maddi isii siigaltee karoora siigaltee unitary party system tajaajilnu san biyya takka alaabaa takka saba tokko eenyummaa tokko waan jaansan irraa waan maddaati. Kana sagantaa siigaltee maskaram 26 yeroo aangoo fudhatan booda waan godhuu deemanii siigaltee deeggartoonni bilisiginnaa arraan tana gabbaanii alaabaa Oromoo mallattoo uummata Oromoo tan miliyoona 60 gubanii jechuudha. Kanaaf kana booda maaltu dhufuu deema? Uummanni keenya siigaltee wanni waa hubachuu qabna wanni jennuuf tanaaf jechuudha. Kaleessallee waa'ee maskaram fulbana 26 mootummaan tun akeekni mootummaa tanaa maali? Sagantaan siigaltee fulbana 26 mootummaan kun maal godhuu deema? Sirna duraanii sirna mililiksan sirna Haile Sillaasee san deebisee Oromoo fi Oromiyaa fi eenyummaa Oromoo waan calaqqisu hunda balleessuudha. Kun dhugaa jiru. Dhugaa jiru. Kanaaf namni keenya akkana hubatee jira. Maaliif hubachuu dadhabne? Maaltu hubachuu nu dhorke? Kanaaf akka sabaatti arraan tana baandiraa Oromoo, alaabaa Oromoo tan miliyoona 60 bakka buutu deeggartoota bilisiginnaatiin gubamuun kun gootonni kaleessa Oromoodhaaf saba kanaaf jecha wareegaman akka gubamaniitti fudhachuutu barbaachisaa jechuudha. Kana warri kaleessa alaabaa san gube jaarsi tokko jira. Baantii Fufaa moo maal jaaniin rabbi isaa fufuu. Namichi san siigaltee amma fakkeenyaaf Oromoo tana keessa waan jiru takkaa jira. Oromoon bara amma nuti sadarkaa siigaltee qabsoo godhuunis gaarii ta'ee namootuma siigaltee nu keessa jiru kanaahu addaan baafnee siigaltee diinaa fi fira addaan baafachuu dadhabnee jira. Dhugaa dubbachuudhaan addaan baafachuu dadhabnee jira. Wal dhoysina. Baantii Fufaa kan jaamu kun kan siigaltee adda bilisummaa Oromoo keessattiin qabsaawe jee kan dhaloonni isaa arusii hammataa ammoo orijinaaliin isaa siigaltee warra Shawaati. Kana maaliif warroota akkanaa kana warra maqaa Oromoo yaammatee dhiiga Oromoo warra hin qabne especially Shawaa tana keessa maaliif if keessa dhoysuun barbaachisa warra akkanaa kana? Warra akkanaa kun qabsoo Oromootii fi Oromoo balleessuu irratti nu fakkaatanii shira ajaa'ibaan duratti oofaa jiranii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaan uummata akkanaa kanaatu siigaltee alaabaa guba. Uummata akkanaati. Namoota siigaltee dhalootaan Jimma je'ee Jimma yaammatus kan siigaltee dhiinisaa Oromoo hin taane kan maqaa Oromoo qabu kan afaan Oromoo dubbatu warroota akkasii hedduutu jira. Warri kun sagantaan isaanii guddoon Oromummaa yaammatanii Oromummaan qabanii maqaa Oromoo qabanii waa'ee qabsoo Oromoo gizee kaasanii oo'anii ammoo shirri isaan hidhaa jiran warra akkanaa kana kan Oromoo kuffisaa jiru. Warra akkanaa kana qabsoo bilisummaa Oromootti warra gufuu ta'aa jiru. Kanaaf namu gantasaa bakka jirutti siigaltee warroota akkana gufuu akkanaa kana of keessaa saaxiluutu barbaachisaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaan warri Jimmaa namoota gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo gufuu Oromummaa
of keessaa baasuun barbaachisa. Harargee keessa jirus of keessaa baasuun barbaachisa. Arsii keessa jirus of keessaa baasuun barbaachisa. Namni keenya sii galtee araaramnee deemuu barbaanna. Araaramnee wajjin yaana. Oromummaa dursinee Oromummaa dura nama keenya hagandaa kadhiigaan Oromummaan qabne saniif bakka kennina. Miidhaa inni fidu san sii galtee dursinee itti qophoonee addaan baafannee firraa eeguu takka saaxiluu hin dandeenyu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf nuti addaan diinaa fi fira addaan baasuu dadhabuun maal nu godhaa jirti? Akkuma waliigalaattu sii galtee Jimma akka komannu nu godhaa jirti jechuudha. Kanaaf warra Jimmaa keessaa qabsaa'ota jajjabootu jira. Qabsaa'ota jajjaboo jira. Warra Oromummaa isaaniitiin boonu jira. Addaan waa baafachuun Oromoodhaaf gaariidha. Warra Jimmaatiif illee namoota sii galtee warra Shiraa, warra ilmaan nafxanyaa kan Jimma keessatti guddatee Jimma keessa dhalatee Oromoo balleessuu irratti sagantaa Oromoo balleessuu irratti eenyummaa Oromoo balleessuu irratti warra akkana dalagu kana saaxiluutu barbaachisaa jechuudha. Saaxiluu barbaachisa. Isin dhagaamuu qabdi warra Jimmaa. Eenyummaa ta'e gubame har'aan tana. Alaabaa jechuun eenyummaa ta'eeti, mallattoo ta'eeti. Mallattoo ta'e gubanii taa'uun hin barbaachisu. Taa'uun hin barbaachisu. Namoota mallattoo eenyummaa ta'eetii gube tana saaxilii of keessaa baasi. Kana wanni godhamuu qabu. Dhaloonni Jimmaa. Kana amma rakkoon jabduun wanni sii galtee Oromoo tana idduutti rakkoo fidaa jiru. Ati sii galtee nama Oromoo hin taane kan ganda kee keessa taa'ee eenyummaa Oromoo xiqqeessu, kan Oromoo arrabsu, kan afaan Oromoo beeku san of keessaan baaftu. Awwaaltetti isaan. Awwaaltetti isaan. Nama akkasii san deeggarta. Yeroo ati nama akkasii deeggartu deebitee dhalli Oromootis osuma addaan hin baafannee sii galtee ganda tokko godina tokko arrabsan jechuudha. Kan amma rakkoon eessarraa dhufte. Namoota sii galtee diina kan Oromoo addaan balleessu tokkummaa Oromoo diiguudhaaf eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf Oromummaa xiqqeessuudhaaf warra sii galteen irratti hojjechaa jiru kana godina hunda keessa warra jiru of keessaa baasuun saaxiluun barbaachisaadha jechuudha. Barbaachisaa. Kana amma fakkeenyaaf waan sii galtee bilisiginnaa deeggaruu waan jedhu tanaa miti. Namni sii galtee alaabaa Oromoo tan arra gubee nama sii galtee ilma Minilik. Ilma Minilik. Warra amma fakkeenyaaf baantii fufaa warri jennu kunis warra maqaa Oromoo qabu. Warra sii galtee Oromoo irra dalagu. Warra qabsoo Oromoo keessa beeku. Warra qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ture. Qabsoo bilisummaa Oromoo san diiguudhaaf tattaafatee ichi keessaa ofirra ari'an jechuudha. Maaliif maaltu kana sii galtee warra kanaa kana maaliif addaan baafachuu maa dadhabde Oromoon? Maaltu addaan baafachuu nu dhorke? Warra kanaa sii galtee alaabaa Oromoo gubaa jira jechuudha. Kanaaf namoonni kaleessa dheengadda alaabaa Oromoo guban san Oromoon sii galtee sooshaal miidiyaa irra baatee lallabuun hin barbaachisu jechuudha. Yeroo hunda namni keenya kun sooshaal miidiyaa irra beetuma lallabeetuma addaan gala. Amma torbaan tokko ilaanqa torbaan tokko haan sii galtee sooshaal miidiyaa kanarraa ni oo'a alaabaa Oromoo kana guban jee oo'uun hin barbaachisu. Kanaaf nama alaabaa Oromoo eenyummaa Oromoo akka gubamtu godhe kan gube kan sii galtee waan kana qindeessi deeggartoonni bilisiginnaa warri waan kana keessa harka qabu tarkaanfii barbaachisaa Oromoon irra fudhachuu barbaachisaa jechuudha. Irra fudhachuu barbaachisa. Wacuun hin barbaachisu. Waan godhamuu qabu Oromoon godhuun barbaachisa. Eenyummaa keetii gubate. Oromoo miliyoona 60 gubate. Alaabaan eenyummaa teeti. Mallattoo teeti. Kanaaf har'a yaaliin sii galtee Oromummaa balleessuu mul'attee jirti. Kanaaf namoota sii galtee alaabaa Oromoo san gube deeggartoota bilisiginnaa warra shira kana yaade Oromoon sii galtee namoota kanarratti tarkaanfii barbaachisaa tarkaanfii laaleessaa fudhachuun barbaachisaadha jechuudha.
arraboota siigaltee sooshaal miidiyaa kanarraa waa'ee kanaa dubbachuu hin qabnu. Ajandaa godhannee dubbachuu hin qabnu. Wanni nuti qabnu tarkaanfii warra Oromoo gube kana gubuutu barbaachisaa jechuudha. Benziilatti naqanii gubanii Oromoonis namoota akkanatti eenyummaa Oromoo gube kana gubuutu barbaachisa. Gubuu barbaachisa. Takkaa siigaltee nuti gaafa wayyaanee wajjin wal dhaba qabnu. Gaafa ijoolleen Oromoo qabsoo akkasii gootu. Bar fakkeenyaaf mootummaa wayyaanee san siigaltee warri wayyaanee san takkaa alaabaa Oromoo tana gabbaaniin gubnee beeka. Gabbaaniin gubne. Diinummaa siigaltee warra nafxanyaa kanaa fi mootummaa bilisiqinnaa jaaniin tana lala. Mootummaan siigaltee arraan tana eenyummaa Oromoo mallattoo Oromoo tana gubdu guyyaa boru guyyaa maskaram 26 maaliif deemti? Maaliif deemti? Oromoon hubachuu qaba. Kun siigaltee mallattoo warra sooshaalistiiti. Warri sooshaalistii dura siigaltee waan eenyummaadhaa waan eenyummaa sabaa agarsiisu balleessuudha. Sirna sooshaalistii keessatti. Waan eenyummaa sabaa mul'isu balleessu. Kana keessaa alaabaan tokko jechuudha. Itti aansu maal Oromummaa balleessa. Oromummaa balleesseeti Itoophiyummaan bakka buusa. Achi booda Oromiyaa kan jiru balleessaa jechuudha. Sagantaan siigaltee warra kanaa sadarkaan bilisiqinnaa sadarkaan nafxanyaa tan siigaltee mootummaa nafxanyaa ta'amma jirtu karoorri isiin lafa kaayyattee mul'achaa jira. Mucaan siigaltee alaabaa gube kun lafaa ka'ee ka gubee miti. Kun sagantaa siigaltee sirna mootii. Sagantaa siigaltee moototaan bilisiqinnaan deeggartootaan siigaltee waan qindaawee alaabaa tana gubii siigaltee karoora isaaniiti jechuudha. Kanaaf dhalli Oromoo hundinuu nama eenyummaa Oromoo gube nama siigaltee wareegamtoota kaleessaa nama qabrii keessaa baasee gube jechuudha. Akkasitti Oromoon siigaltee ilaaluutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf waan akka malee siigaltee garaa nama nyaatu waan akka malee nama aarsu. Aaruu qofaa miti. Aaruu qofaa miti. Oromoon siigaltee yeroo hundaa'u waan takka aartee guyyaa lamaa fi guyyaa sadii lallabdee hoo jetteetuma addaan galuu miti. Abbaan siigaltee eenyummaa Oromoo balleessuu irratti alaabaa tana siigaltee gubuu irratti ka hirmaatee gareen bilisiqinnaa haala mijeesse hundinuu tarkaanfii irra fudhachuutu barbaachisa. Biyya jiran san keessatti illee siigaltee mootummaa biyya jiranii san siigaltee ummanni kun teeroristii ummata shororkeessa jechuudha. Warra kana siigaltee gabaasuutu barbaachisa. Eenyummaa saba tokkoo siigaltee kan balleessan jechuudha. Alaabaa Oromoo gubuu jechuun Oromoo miliyoona 60 gubuu jechuudha. Kanaaf gama kanaanis itti deemu. Gama siigaltee isaan gubuutuu fi isaan balleessuutinis Oromoon itti deemuu barbaachisa. Lallabneetuma siigaltee as gubbaa galuun hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Ummata waa godhu ta'uu qabna Oromoon. Ummata waa godhu ta'uu qabna. Ummata yeroo hunda siigaltee miidhama dubbateetuma ol deebuu ta'uu hin qabnu. Ummata miidhama yeroo miidhame san kafalatu ta'uun barbaachisa. Kana ta'uun barbaachisa. Warra boo'ichaa ta'uun hin barbaachiftu Oromoorraa. Yeroo hunda diinumaa akkana nu godhee tarkaanfii akkana nu dura maali? Nama tarkaanfii sirra fudhate Oromoon tarkaanfii irra fudhachuu. Nama si balleessuuf dhufe balleessi. Kanaaf barbaachisa. Yeroo hundaa'uu siigaltee imimmaan oowuun hin barbaachisu. Amma sooshaal miidiyaa kanarratti namni keenya kaannoo eenyummaa teenya balleessanii eenyummaa teenya beektaa oowuunis waan takka tahee namoota siigaltee eenyummaa tee balleessuu fi eenyummaa keetirratti ibiddaan gubii kafaladhu. Gootummaan kana gootummaan maali ummanni akka ummata keenyaa? Arra eenyummaa tee guban alaabaa Oromoo guban atis siigaltee tarkaanfii barbaachisaa fudhachuutu barbaachisa dhaltee Oromoo. Kana siigaltee kabajaa yoo ati siigaltee eenyummaa teetii fi rakkoo gama hundaan dhufteef nama tarkaanfii sirra fudhate tarkaanfii kan irra fudhatu taate diinni siigaltee yeroo taa'ee alaabaa Oromootii fi eenyummaa Oromoo xiqqeessuun qabu jechuudha. Kana godhuutu barbaachisa. Boochi keessaa baanu. Oo keessaa baanu.
rakkoodhaan guutumuu keessaa baanu. Kanaaf ana wanni inni jechuu barbaadu arraan tana siigaltee deeggartoonni bilisiginnaa dhugaa dubbachuudhaaf ummanni kun waan mootummaan itti gakkanne dalagaa jira jechuudha. Warri deeggartoota bilisiginnaa wanni jaanin tun biyya hunda keessatti warra eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf bobba'e jechuudha. Biyya hunda keessa ka jiru. Diinni kana caala hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Oromoo fakkaatanii Oromoollee yoo tahan ummanni akka ummata deeggaraa bilisiginnaa kanatti eenyummaa Oromoo sabboonummaa Oromoo balleessuudhaaf halkanii guyyaa dalagaa jiru hin jiru beeka. Kana siigaltee Oromoon beekuu barbaachisa. Beekuu barbaachisa. Warra eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf biyya hunda keessa taa'ee sooshaal miidiyaa irra taa'ee Oromoo arrabsu kana tarkaanfii yoo ati irra fudhatte boru gabbee waan dubbatu. Boru gabbee Oromoon arrabsu. Boru gabbee an deeggaraa bilisiginnaatiin jiru kun laafina keenya. Laafina keenya. Laafina keenya. Kanaaf kana sirreeffachuutu barbaachisa. Diinni guddaan siigaltee diinni Oromoo guddaan nafxanyaadha. Nafxanyaa sanirra diinni guddaan kaadiree bilisiginnaa tan Oromooti. Yookaan deeggartoota bilisiginnaa tan Oromooti. Warra faayidaa garagaraatiin siigaltee sobamee biyya hunda keessatti Oromoo balleessuu fi eenyummaa Oromoo balleessuu fi mallattoo Oromoo balleessuu irratti warra bobba'ee diinni guddaan dhala Oromoo siigaltee warra bilisiginna jedhee garaaf ambaasii irraa waa fudhatee jiraachuu jiru kanaan akka hiyyatti. Kana siigaltee balleessuu ni barbaachisa. Balleessuu ni barbaachisa. Ummata kana balleessuudhaaf, diina kana balleessuudhaaf Oromoon siigaltee tokkummaan socho'uutu barbaachisaa jechuudha. Amma nu arkan sooshaal miidiyaa irra baanee alaabaa Oromoo gubateennee nam meeqaa hawaa jira. Nam meeqaa siigaltee kara biraa kutaa jira. Nam meeqaa siigaltee if xiqqeessaa jira. Nam meeqaa dhala Oromoo kana siigaltee baga guban jechaa jira. Diinni guddaan Amaara caalaa deeggartoota bilisiginnaa warra Oromoo kana. Kani Oromoon firraa eeguu qabdu. Kani Oromoon siigaltee balleessuu qabdu. Kana. Nama keenya bataan. Idagama. Idagama me. Sagaleen jira. Sagalee hoo jiraate me. Kanaaf wanni hubatamuu qabu siigaltee akkumaan amma jeetti Oromoon siigaltee boochi keessaa ba'uutu barbaachisa. Oromoon yeroo hundaa'u boonyeetu ol boochisuu hin barbaachisu. Namoota siigaltee eenyummaa